السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم قلتني يا ilman biyahiyya ya saba oromo akam fuyanage wan hiddu garte khambe kamne wan hiddun ala basu jirati durse wanin jaw fuyanage khisan rabbin isni faidao haisin milkeso ifdura haisin of ya jalawan khiya wanin of demo niftanyan akuma beka meti garte mililik raka bela arra wan isaniti bobhajiran isan ergam tuda mililik raka bi haile silase ila niftanya khan mangisto haile maryam umani chofatu garte waraila ma khajuru choftu ergam tuda أيو في أرقمتو جتني نقافة الدنيا هدو ده نقوسها أتو بريزدانتي أتو أرقمتو ده بارتين كم تقو في بسقالي في صدو مشانتي خبهني بيتن الدنيا نما بلشي الدنيا قجيسو إساني في أرقمتو ده دبي إساني نمنين دقيني خرر فوراني ديمن kursi isaa sunis ni daba waan cofaas ni daba jiruu isellee ni daba agartan biyya addunyaa kana cofaatu addunyaa sadeessituutu jaaniin addunyaan sadeessituun warra naannoo magartee akkuma biyya keenya warra miskiina kana cofaatu warra mootummaa gubbaa kataa'u cofaatu ergamoota jara suniitu isaan ergee waan isaan hojjetanii fi waan isaaniin ajandaalee isaanii gartee galgala itti kennamee ganama waan itti dubbatan sunumaani deeman amma niftanyaan kun banishuutiin raamoon garaa keessa kan baane zalaalam aalam isaanii zara qumaatee idiyoot abiyootiif baasee jiraan idiyootiin jaan warra sagaraa harka itti nyaatanitti haqatan yeroon ani biyya tureesinu itti zamana haile sillaasee madrasaa taatu mana nyaata ta'uu mana bunaa ta'uu bakkuma ta'ee garte hoteeleen gurguddaallee dhiifama wajjiniin isiniin jaa dubbii kanallee waan barbaachisu sagaraan isaanii cuftinuu quba sadii fi quba lamaa fi quba afur gubbaa jira turuu isaanii bishaanuun beekan jara kanaatu kalee bahee warra Awurooppaa keessa jiru saba keenya gartee ummata biyya keenya keessa ka jiran ka'anii isaan arrabsan maal jaan ummanni kun afaanuu ja'uu hin barbaachisu anillee ja'uu hin danda'u ummata gabra ja'anii jeedalloo muka gubbatti ka jiraatan jeedalloollee gaatee gaara keessa ka jiraatan ja'anii isaan arrabsan akka walaayita khalee arrabsu turan ijoolleen gartee niftanyaan biyya alaa jirtu tun mee ati jeenyaa niftanya amaarri tokkon turra gunan biyya kana seena amma ati lakkaawsaanuu naannawaan keessa jiru nam sadii moo nam afuri amma eega karaan banamee fi karaa liibiyaan fi suudaan irraa fi ilaa Itaaliyaa seenanii ani madrasa hammanan qara'ee mana farmasiin dalagu jire ani doktora wani khajoo kana cofaatu gartee asitti biyya kana keessatti biyya Jarman kana keessatti warra karaa taragu isaan warra sagaraa taragu isaan makiinaa kiyyan hogguna asii kee Frankfurt deemu kiiloomeetirii 450 kan cofaatu sagaraalee warra taragu isaanuma Jarman niftanyaa kanaati amaaruma ka taragan biyya isaanii keessa waan hin dalagine biyya ambaa keessa dalagan Jeeneef dheetu Faraans dheetu akka sadaqaa hulaa sagaraa gubbaa taa'ee waraqaa sii kanna harka itti gogoyfatu sun gubbaa saxnaa kaayatee yuuroo takka darbitaaf yookaan santiima 20 yookaan santiima 50 jara kanaatu nama tahee nuti nama je'eefitti gartee boonee biyya ambaa keessa taa'ee saba kana haa arrabsu ifiifuu gurraacha mee gurraachuma kanaa gartee
ummata shaanqillaa jee isaan arrabsu. Amaarii amaaruma bar. Isaanuu tuffatamanii jiran biyya alaa keessatti waan isaan hojjetanuun asittuu ni garraati eeroo keessa sagaraa xaragu karaa xaragu kanuma fi naddoon isaanii gartee galgala deemanii waan hamaa sun kadalaganii faranjoota jala kadeemanii fi gartee xurii faranjii cufaa dhuganii maallaqa godhatanii huccuu waan sakanda handii jira bakka itti gurguran sun bitattee telefoona liqii fudhattee sunaanii bakka tahee fi bakka hin taanetti suuraa kaaftee biyyatti ergitee asirraa guu namni gaa baatii cufaa yeroo 200 erguu waan guddaadha biyya keessatti. Mana namaa kadaleedu keessatti wachitti suuraa kaati. Akkuma agartanitti biyya Saudi keessaa fi Abu Dhabiis, Bahreenis, Qatariis hono jarma suniitu irraa afaan banatee biyya ambaa keessa walaayitaa fi saba keenya kaafi cufaatu arrabsan. Ummanni kun ergamtuudha. Durumarraa warra addunyaa kana bulchu maqaa allee kaasuun fedhuuti ni beeytan warra addunyaa addaan gaggeessu. Nugusa meeqaatu jiru isaa dhabe gartee isaanitti garagalee amri isaanii guun fudhannee dhiifa manaa godha jaallawan kiyya. Kanaaf Oromoon teenya gartee waan hedduu waan isaaniif hin argamnee fi waan hin dhageeffamneetu jiraatee amaaraa miti ka biyya bulchuu warra biyya bulchuu warruma nuti biyya nu naqe. Hottaa biyya keessaniif dalagaa jaanii warra nu naqe. Fakkeenyaaf akkuma Iraaq. Saddam Hussein eenyu buuse. Duraan isaan wajjin hojjechuu ture dubbii isaaniitti irraa jallatee isaan didee gartan waan isa godhan. Warri biyya seenee qabatee warruma taankiidhaan kaseene. Nutis miilmaanu seenne. Kilaanshiikoof qabachaa. Taankii takka qabaachuun turre walaa xayyaara takka qabaachuun turre. Mangistuun diddaa isaanii waan dhaabbatee fi yeroo qabanii fi bahee jaaniin akkasitti bahe. Yaa Oromoo yaa saba kiyya waan inni isiniin jiru waan biitiin teenya harkaa qabdu cufaatu gartee harka biyya alaa jirtiitee warra biyya alaatitu gaggeessu jira biyya keenya. Kanaaf waan goonu nuti hoo jabaannee humna godhannee heddummaannee militeeris godhannee meeshaas qabaannee alagaan nu kabajti. Warra biyya keenya bulchu kun boroo nuti achi gubbaa nu teessisa. Maaliif nuti tuutu laaffate saba keenyaatu laaffate. Nu keessa warra laaffate hedduudha. Warra garaa isaaniifis dalagan hedduudha. Jara kanaatu nu balleesse malee sila amaarri qaata dachirraa dhabame. Ammas waan inni isiniin jiru yaa saba kiyya nuti wal jabeessu wal bira dhaabbachuu qeeroo teenya jabeessu. Qeeroo teenya jabeessu. Qeeroon teenya hoo jabaattee loltuun teenya hoo jabaattee biyya ni qabanna. Hoo nun jiraanne alagaan nun kabajtu nu wajjinis dhaabbattee biyya sun gartee gaggeessuu fi hafuura gaariidhaan itti jiraachuu waan dandeenyu. Kanaan isiniin jaa. Amma nafxanyaan kun idiyoot kun waan inni sar isaanii ta'eef ergama isaanii waan ta'eef waan ajandaa katabamee kannamuuf sunumarraa gartee bakka kana ga'e. Humna isaatii miti barnoota isaatii miti. Maaliif namaatu hin jirre dhabaman. Namni hajiru cufaatu gartee akkuma addunyaa jijjiiramtu jijjiiramaa dhufanii kanaaf isaan dhabaman. Waan hin jiru saba kiyyaaf akkumaan jee kana duraas wal gargaaruu haa wal jabeessinu humna haa godhannu. Humna hoo godhannee gartee loltuun teenya meeshaa isii wajjin gartee humna guddaa godhannaan borumta ganamaatu boru ganamaa dachiin sun nu harka seenti. Humna godhadhaan ja'a. Namoo bakkuma jirutti hamma dandeetii isaatti maallaqa waliif baasaati qeeroo teenya jabeessa biyya keessas alaas qeeruma malee waan bira waan nu baasu hin jiru humna godhannee gartee saba kana ofirraa halaaknee akhiratti isaan galchuu ookan ibidda keessa darbu ookan isaan fixuudha malee waan biraa waan nu hafu hin jiru. Kanaafin isinin jaa yaa saba kiyya
waan biraa nuuf hin hafne karaa kana malee ummatuma keenya qeerootii na gargaaru meeshaan lolaa ni jira guutu ollaan keenya ni jira meeshaan lolaa ilaa mana warra nuuf fiduu jira meeshaan lolaa garumoo sabniin oromoo meeshaan 40 maliyuuna 40 kanaawo haa taanu nuti hin barbaachisu zaayida maliyuuna 40 kanarraa namoo guyyatti qarshii takka hoo baase qarshii takka haa qabus haa qabnees maliyuuna 40 maliyuuni 40 qawwee meeqa bita rasaasa meeqa nu bita baazuukaa meeqa nu bita rakeeta meeqa nu bita ollaarra Somaaliyaa irraa bitachuu dandeessan Suudaan irraa bitachuu dandeessan Keeniyaa irraa bitachuu dandeessan biyya adda addaa Afrikaa keessa irraa bitachuu dandeessan Naajeeriyaa irraa ilaa biyya keessa isinii fidan makiinaan ganfiyanii warra biyya keessa jiru cufaatu gartee gargaarsa gama keessaniin godhaatee qeeroo teenya jabeessa qeeroo teenya akka jabaattee gartee humna godhattee biyya akka gartee nuuf deebitu takkitti karaa haa qabnu qeeruma keenya jabeessuudha. Nutis warra biyya ala jirru maallaqa waliif buufnee waliif qabnee biyya keessa gartee akka qeeroon tun jabaattu godhuu qabna malee waan bira waan nu hafe hin jiru. Nifxanyaa kana bitamee jirannin akkuma gartee saba saroota isaa amma bitee gahuguno amriin gubbaan godhuuf takkas godhe akkana godhe jaaniin egaa uummata ogaaf jala yaase shimallisii fi saroota isaatii fi gartee warra wajjin dalagu cufaatu jalaa bahanii namni najaasaan najaasuma mee ilmi namaa tokko harka itti nyaatu biddeen itti muratu akkami udaan isaa haqata ummata wasakhoota bara kanaafi qomaaxeenii fi rammoon garaa isaan keessaan dhabamu ajaa isaanii gartan bakka isaan galanii fi jiruun isaaniitii fi biyya keessaa haulaa gubbaa dhaabbatu fi kinaappee keessaa fi uteela keessaa fi gartee bakka cufa kadalagan isaanuma ummata zibaalaa akka arabni jawo guddaafaan akka isaaniin jiru nama kanaatu warra tuffatee walaayitaa ka arrabsan jaldeessa kana ajjeesaa jeeni bara ana wanni arge Facebook gubbatti inni maali hoo gusan gukhani ilma biyya isaatiin akkas jaw inni hoo maada sitti biyyaan baa keessatti sareedhaa miti sareetu isa caalaa sareen faranjiinoo kabajaa qabdi makiinaa koortii doktora qabdi baazaboortii qabdi mana haakimaa qabdi oke jaalawwan keessaniin galatoonfadhaatee hoona laala gartani hono tana doolaara gubbaa ka jiru ni gartani ol ta'anii yaa addunyaa nutiitu isin bulchaatii nu laalaa ja'an hono kana jara kana warra biyya keenya bulchu addunyaa cufaa warra bulchuu isaani kanaafin isinin jaate yaa saba kiyya amma yeroo nuti keessa jirru kun yeroo humnaati yeroo namni maallaqa qabaatee maallaqa isaatiin humna godhatee biyya isaa arkachuu danda'u haqa isaatiifis saba isaatiifis kanaafin ani waan isinitti dhaamu yoo obboleeyyan kiyya haqa keessan harka keessanitti ofirraa wanni hin godhinaati dalaydu jabdu akka nifxanyaa biyya keessan jiranii warruma kanaatu duraanis bitamee dachii teenya gubbatti shubbisu turaniiti kanaafin isiniin jaati yaa obboleeyyan kiyya jarjaran qeeroo teenya tana jabeessaatti maallaqa waliif buusaatti akka qeeroon gartee meeshaa bitattu arra hoo silaa meeshaa qabaanne saba keenya wajjin saadii dama afuruu nurraan fuudha akka kana duratti akka gartee biyya nuu kannanii biyya keessan bulchaa nuun jaan kanaan isinitti dhaamaati jarjaran waan kana godhaati dafaati sossohaan isinin jaa osoo gartee yeroon nurraa achiin dabarretti karaa nifxanyaa kanatti hin deebi'a nifxanyaan kan isinii himette ni garta ergamaadha inni waan godhi yaanii numa godhaa waan biraa godhuu hin danda'u guyyaa tokkoma achiisika akka mallis jeena boo xiqqo namni haala laafadhuun jeeni onneen oowwituun tun bu'aa tokko siif hin fidu
Kanaafi waan isaan jaaniin gaadhagee didee agartan waan inni booda itti aane nigaa sunis sunuma waan booda itti aanan coftunu agartanii amma hunu asiyaasa fawwar numa jira waan isa jaaniin godhi numa godha lolammee kana kan yamanitti naqan dhiisi jaanii keessa bahe Jibuutiin naqan dhiisi kee jaanii keessa bahan biyya keenya wajjinis lola kaasan dhiisi jaanii warri halee isaan lameen gartee godata ko keessatti shummoo nyaachuu turan gaara keessa isaanoo afaan wal dabbaranii jiran asiyaasi oo gaafatanii beeka akkamitti biyya seentan hojii hojjettanii oo gaafatanii ni beeka anuu na beeka asiyaas dhugumee qaba lagarre biyya sugu seenes akkanumatti gartee akkuma ililliidha harkatti nu kaayan malee humnaan nuti qabannee waan seenne hin jiru isaaniitu nu naqe osoo nu naqne duratti yeroo nu himanii yeroo akkanatti biitiin qullaadhaati seenuu qabdan nun jaan inni nifxanyaan kaan ilmi gabrichaa sunis bahee jira mee gabricha isaan fakkaatu suniitu irra Gambeellaa fi saba biraa haa arrabsan laalame Mangistu Haile Mariam maal fakkaatame dhiiga tokkollee hin qabu bar dhiiga beegartee dachee Oromoo hin qabu saba isaatutu irra Gambeellaa arrabsa ummata guddaafaa kana warra Raamoon garaa keessaan hin dhumne waan ajaa'ibaa cufaa waan du'e cufaatu Peenteqoonteen kan nyaatan jara kanaatu irra saba guddaa kana ka arrabsan mee isuma booda aanan hin laalame kunis deemuun isaan oolamu qeeroon waan itti jirtu waan itti deemu jirtu karaa gaarii gubbaa jirtiiti ani waan isinitti dhaamu yaa saba kiyya yaa ilmaan biyya kiyya waan isinitti dhaama dhoo jiraate qeeruma nu jabeessaa gargaara harumatee hin namni humnaanis haa ta'u dhiiga isaanittis haa ta'u lubbuu isatti haa ta'u horiidhaan haa ta'u waan nu baasu arra hin jiru hoo nuti meeshaa godhannee humna godhanne biyya teenya ni argan waan kana hongoone biyyuma teenya harkaa qabachuu dhiisiiti irra jiraachuu hin dandeenyuun isiniin jedha warri alagaa jiru cufaatu nu gargaaru waan nu kannu ajaja isaanii fudhachuu kanumaanii jiraachuu dandeenya man namni kophaa isaa hin jiraadhoo jee waan dandeeyu ollaa cufaarraa muratee amma Liibiyaa laala Qaddaafiin isaan wajjin ture ashkar maadiidha bara orjii takka qaba suni orjii suni Masritti guqara Utirisaa fi Saddaam Huseen orjii takka kannaniif akkami biyya ol naqanii mootummaa nugusummaa irraa ijaarsa buusanii isatti harka kaayan barnoota qabaachuun turre orjii takka qaba agartan amrii gudite waan isatti godhan sun booda hunuun laamma dhukkubni sun dhumne akka biitiin sun biitni sabniin isii xiqqoodha tujjaara waan cufaa ka qaban hun akkasitti wal fiixan nama hattu cufaatu biyya sun seenee akkana addaan murachuu jira rizqii isaanii waan rabbiin kenneef Iraaq laala akkasuma akka ummanni gartee wal tahanii fuulduraaf hin deemne gosa gosaanii fi gartee kutaanii fi diinaanii isaan fixan cufti islaama Iraaq islaamaa fi kiristaana addaan baasuu hin dandeessu ummata biyya isaanii jaalatan biyya isaaniitiif kadalaganii if dura kadeemu jiran isaanuun akka isaan godhan nutis akkas hin taaneef karaan tokko kan nuti qabnu qeeruma teenya jabeessinee isaan wajjin amri isaanii fudhannee wajjin deemu biyya keessaas faca'aa biyya keessaas osoo nuti